Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata garee qamaatii hunda kam jirtu nagaa keessanii. Egaa jimaanis qaalofti aanteedhaa fi haa ta'u garuu qaalofti malee nullee dhiifnu waan egaa kunoo jirra yaa jamaa khair du'aa godhaa jirra waliin garee keenya mee al tokko garee keenya kanaa wajjinitti waliin isin barsiisa. Garee namoota ciccimoo wajjin qamuutii waan ta'eef isaan kun dursaa garee qamaatii taanaadha. Mee akkam jettu waa qamaatii kana? Waan qamaatii kun baay'ee cimaa jira. Garuu utuma cimee iyyuu dhiisaan jiru. Nutti caalaa jira malee tasa waan afaan miti. Kanaaf amma iyyuutti cimaarra qaamuu qabna jedha. Qaamni malee dhaabnu. Qaamni malee dhaabnu wallaahi inshaallah. Caatis dhaaban jiru qaamis dhaaban jiru. Maka warra dhaabe kan eenyuti? Numaa dhaabaa yoo jedhe. Akkasitti. Inshaallah. Daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo dursaa garee qamaatii jiru. Mee isaan immoo yaada isaanii. Gama kootiin immoo amma birriin tokkoo fi ilkaan tokko hafutti nama qaamnan jira. Gama kootiin wareegama barbaachisu kaffalla gama kanaan. Kanuma yaadni koo. Mee isin bohaarsaa isin bashannansiisaa ofiis bashannana qaamaa kan waliin jirru nudha. Kunoo iddoon isaa iddoo himamuu miti wajjin jirra. Ammallee fataa jalaa nu wajjin bashannana qaamaa warri qaamtanitti jabaadha. Warri hin qaamne immoo kottaa gara keenyatti isiniin jenna nagaan nu tura.